Sihooni biyyootti deebi'aa lubbuuni mirga abbaashi isarra boonyee gaddinuu dachaaga mannaa gaafasi rakkinniif dhiphinni hin jiru gammachuuf ilillee malee baruma baraan faarsinaa gaafasi hoonitti galee rakkinniif dhiphinni hin jiru gammachuuf ilillee malee baruma baraan faarsinaa gaafasi hoonitti galee akka jabbiidha kuttee hin burraaqna qulqullootatti makamnee hin faarfanna Yesuus jajanna akka jabbiidha kuttee hin burraaqna qulqullootatti makamnee hin faarfanna Yesuus jajanna gammachuu malee faarfachuu malee ililchuu malee boo'ichi hin jiru Sihoonitti galee gammachuu malee faarfachuu malee ililchuu malee boo'ichi hin jiru Sihoonitti galee Tokko Phexros Yesuus gaafate gaaffii hunduma dhiifnee si duuka buune kan keenya maali gaatiin Yesuus immoo deebisee lafarratti badhaachaa mirga abbaa koteessuu hin fudhattu gonfichaa gatiin keessan jireenya kan keenya jireenyi 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 yaa'ee darbeen seechi boosu inni dhiphatu baraan faarsita gaafa Sihoonitti galte nuti garuu rakkina keenya hin irraanfanna akka bishaan yaa'ee darbeen seechi boonyu inni dhiphannu baraan faarsina gaafa Sihoonitti galle nuti galma qabna ol samii gubbaa yeroodhaaf jiraanna jireenya darabaa inni nuti eegnu maranaatanii dhufeen nu fudhata Waaqayyo gooftaanii rakkina ishee har'aa hunda obbaafannee Sihoonii faarfannaan machoofne boo'icha ishee har'aa hunda obbaafannee Sihoonii faarfannaan machoofne gammachuu malee faarfachuu malee ililchuu malee boo'ichi hin jiru Sihoonitti galee gammachuu malee faarfachuu malee ililchuu malee boo'ichi hin jiru Sihoonitti galee
butama gatiin dadhabbii qajeelotaa jireenya 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 eenyaan dadhabbii qajeelotaa jireenya 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 kan keenya jireenyi 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 kan keenya jireenyi